harargeetu qudemta jimaa quufanii kitaaba barreessan jettee kan dubbattu ati harargeef deemta malee Jawaar hin deemtu. Jawaar Mohammad amma dhimma siyaasaarraa wala baati. Seenaa isaa barreessuu mirga qaba. Waan ati mana hidhaa keessatti gooti. Gadadoo ati itti buuste. San barreessee dhaloota dabarsuu deema. Ani gaafa kanaa bara kanaa guyyaa kanaa gaafa mootummaa abaluu qabsoo kanaatiin godhee injifadhee abaluu aangoo irratti baasee namni nani aangoo irra baasee akkana na godhee inni ni seenyu Abiyyi Ahmad jee kitaaba barreessee humaa akka fiduu hin dandeessu. Jimaa quufanii fayyadu jimaa quufanii warra eenyummaa Oromoo tolche warra qubee afaan Oromoo barreessanii beektaa warra afaan Oromoo reediyoo dabarsee tiifit dabarsee harargee biyya gootaa biyya sanii abbaatee daftee harargee dhiifama yoo gaafachuu baatte akkatti si caqacaqa kun warra si cafaqa. Ittiin qabsaayaa ture hicciitii ofii fuudhee galee isin kenna. Maal godhuufi lammummaa ofii ofirraa baasee ofirraa kenna. Yoo barbaade hoo Habibi dantaa ofii itti dhabe bar jireenya ofii itti dhabe bar Jawaar. Itoophiyaa yoo bulchuuf yaade iyyuu Jawaar jireenya isaa guutuu itti dhabe. Jireenya isaa, jaartii isaa, ilmoo isaa, barnoota isaa ka biyyaa baheef kanatti dhabe jechuudha. Jawaar jireenya isaa guutuu itti dhabe yoo Itoophiyaa bulchuu barbaades. Ammas bulchuus nama danda'u jechuudha. Gaafa inni dogongores akkasuma jala haasofna. Gaafa inni dogongores akkasuma jala dubbannaa akkasuma jala haasofnaa jechuudha. Isiniif galee jireenya isaa guutuutti dhabe Jawaar. Jawaar barbaqatee re'eetis suudha bookaa hoolaatis suuf biyyarraa baheetiini achi taa'ee qabsaa'eetiini kan biyya galee miti bar. Re'eetis suuf hoolaatis suuf biyya baheeti miti bar. Yookaan dantaa jireenya isaatii fi bishaaniin dooniidhaan yookaan ammoo Liibiyaadhaan biyya baheeti miti bar. Nama sammuun isaa jechuudha barumsi isaa barumsaan jechuudha sammuun isaa fagaatee jennaan biyyiti kun keessi isiin hin malu akka Itoophiyaatitti miti akka addunyaatti barachuu qabdanii barre fuudhanii biyya alaa baasanii bar. Nama barumsaaf biyya bahee barumsas dantaa isaa san dhiisee gara qabsootti seenee jechuudha Jawaar. Barumsa ofii san dhiisee namicha kuulii jalaa baasee teessoo gubbaa kaa'ee jechuudha. Gab godhadha. Barumsa ofii san dhiisee daftara ofii san karaa cufee dantaa ofii san karaa cufee kuulii jalaa baasee zayitiidhaaf sukkaara jalaa baasee teessoo gubbaa kaa'ee. Silaa gisee Jawaar hin argu galatoom jechuun ni qaba jechuudha. Galatoom. Kana naa godhuu keetiif thank you. Galatoom. Akka siyaarratti kiloo keessa haroomse sani siidaa Minilikii haroomse sanitti siidaa Jawaarii dhaabee haroomsuu qabaa ture jechuudha. Akkas tusaan hin mala malee Jawaar qilinxoon hin maltuun hin ture jechuudha. Akkas tusaan mala malee Jawaar doorsifamu turre jechuudha. Akkas tusaan malee Jawaar kabajaa dhabuun isaan hin turre jechuudha. Fasiin tunniin jechuudha tan fedhii teessanuu daqiiqaa takkitti qoxxobachuu hin dandeenye waa'ee Jawaarii haasa'uudhaaf isin hafa. Waa'ee Jawaarii dubbachuudhaaf isin hafaa jechuudha. Warri niitii teessani osoo ati mana jirtu niitiin tante ollaarraa ulfooftee sitti galtu warri niitii tante baasteetiin akka paantiititti ofirraa gurgurtu jechuudha. Waa'ee Jawaarii haasa'uu irratti isin hafaa jechuudha fadhiidoon jechuudha. Isin hafa waa'ee Jawaarii haasa'u. Sijjamni Jawaar maalitti si beeka dhalachuu dhabuu hanqe? Maalitti si beeka Jawaar? Jawaar jechuun bar nama sammuun isaa fageessee yaadu bar. Taa'ee danda'a gaafa Jawaar hidhame maal jedhee irra barreessaa ture. Gaafa Jawaar mana hidhaa keessa nyaata dide taa'ee danda'a maal jedhee irra barreessaa ture. Argitanii miti? Garuu gaafa taa'ee mana hidhaa seeneetiin jedhe Jawaar maal jedhee barreesse. Baga sitti jechuun wallaalee. Bar baga sitti jechuun wallaalee bar. Sitti bagaa jechuun wallaalee. Itti gammaduu wallaalee jechuudha. Harkatti dha'uu wallaalee jechuudha. Waan inni jedhee barreessee argitan. Akkasii namni sammuu yaadu jechuudha. Sammuu akkasii san baadhatee deema Jawaar. Osoo amma ana taateetii sitti bagaa jedhaan. Baga sitti. Hallayyaa gaafa duraanaaf qotte baga itti galte jedhaan isla. Osoo ana taate akkas jedhee barreessa. Jawaar garuu maal jedhee akka barreessee dhaqaa laala Facebook Jawaar irra jira. Gaafa inni bahe maal jedhee akka barreessee dhaqaa laala. Argitanii? Kanaaf Jawaar nama miti Oromoo bira taree Amaara fayyadu. Osoo biyya sanirra seettaa bulee jechuudha.
nama Oromoo bira talee Amaara fayyadu Jawaar. Isiniif kanaafuu warroon jechuudha onneen teessan baq isin jettu akka lukkuu dhalageette jechuudha lash jedhaatii ruuzii keessan safarataa re'ee teessan tissaa katiraa kooftus tiraa kan kee oofaa ka oobarii dalagattus oobarii tante dalagataa isiniif galee oobarii tante dalagataa ka zinaa daladus zinaa kee dalagaa ka karambullaa dhooftus karambullaa kan kee dhayaa obboleessa kee jireenya kan kee jiraadhu. Sijamir diiratate jechuudha diiratate dhiira yoo shattatte sammuu akka Jawaarii yoo qabatte Jawaariin irraa haasoftan. Baay'isawwee dhiira ta'uun isin barbaachisa Jawaariin irraa dubbachuudhaaf jechuudha. Dubartii dhiisi dubartiin garaa haasa'uma hanga naan baatu iyyuu dubartii haasa'uma jechuudha. Garuu warri dhiiraa teessoo kaatte Jawaariin irraa haasoftu akka Jawaarii ta'uudhaaf gana ageen moor garaa haalatii keessa dhalatteeti achi ol guddachuu si barbaachisa. Tokkoffaa dhibee amantii irraa bilisa ta'uu si barbaachisa. Lammaffaa dhibee gandaarraa bilisa ta'uu si barbaachisa. Sadaffaa jibba namummaa keessaa bahuu si barbaachisa. Arfaffaa osoo keessa hin dubbisin gubbaa dubbisuu irraa bilisa ta'uu si barbaachisa. Akka fakkeenya kitaaba Jawaar Muhammad barreessee kana jechuudha. Osoo keessa hin dubbisin gubbaa dubbiftanii iyyaa turtanii jechuudha. Wantoonni kunniin barbaachisa. Gaafa kana hin goone mootummaa qeequudhaaf Jawaariin qeequuni Liibiyaadhaan biyyaa bahuu sitti hin fakkaatin. Yookaan ammoo baasaboora baafattes Dubaay deemuu yookaan Suudii deemuu sitti hin fakkaatin. Yookaan dallaa sitti hin fakkaatin ishi mootummaa qeequun jechuudha. Yookaan ammoo Jawaariin qeequun. Isiniif galee zim jettanii lukkuu teessan fagattanii lukkuu teessan lap gootanii hirribatii teessan lap jettanii ganama kaatanii kansiraa keessan yoo hojjettanii irra hin jiru. Bargarii keessan dhap gootanii ganamatti kaatanii gara hojii keessanii yoo yaatanii irra hin jiru. Amma bar hoolayyiima biyya Awuroopaatti biyya Afrikaatii fi Itoophiyaa sanatti wal wajji malee diyaaspooraan raahaatti godhaa jechuudha waa'ee onnoo kan. Raahaatti godha diyaaspooraan. Gisee oobarii isaa dhaabeetiin jedhe hojiin biraan jiru miti ree. Dhufee gastii abaaboo takka ol darbee gastii ergatee daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 daqiiqaa haga oobariin isaa sun dhaabattuu fi haasa'ee ka'ee gastii keessaa bu'ee fixadhee jiradhee gara hojii isaatti kutaa jechuudha dhaggeeffataa. Makiinatti isa karaa isaa jechuudha. Kunniin amma fadhiidoon taa'ee lafa gadi jechuudha harkaan lafa qabatee jaartii Dubaay ergatee kushiina keessatti jaartii isaa kushiina keessa fiddii inni ammoo taa'ee waa'ee qabsoo haasa'a. Bukkee dhiirummaan tokko waa'ee kanaa akka dhiiraatti dubbachuu baattanii natti tola. Wallaahi anaa gattaa'ee fincaanu tana isin tara hasaamochi. Anaa gattaa'ee fincaanu tana isin tara. Ka isin kenne san guyyaa takkaaf osoo na kenne ittiin hojjedhee isin garsiisa waan ta'e laal obbaatii wal geette. Jawaar Abiyyi man arrabsee. Abiyyi diktaatara ta'uun Haacaaluu Hundeessaa ajjeesee ka'ee Jawaar Muhammad mana hidhaa galchee ofii ammoo aangoo irra taa'uudha. Dirree siyaasaa bal'oodhaa koottaa galaa jedhee ka'ee gaabbuudha jechuudha. Abiyyi diktaatara yaa. Kuma argaan jirru nu hundi. Mee Jawaar Muhammad maal balleessee hidhame gaafa duraa. Abiyyi diktaatara miti Jawaar Muhammad maal balleessee hidhame. Gaafuma dura hidhamu san Jawaar Muhammad maal balleessee hidhame jettee yaaddaati. Taama re'ee jala teettee haasoftu. Mee maal balleessee hidhame Jawaar Muhammad gaafii takka malee haasaa takka malee maal balleessee waggaa 3 hidhame. Waan inni balleessee waggaa 3 hidhame qofa naa hime. Mootummaa jedhanii dhalachuu isin barbaachisa dhaladhaa ganaa ageeni dhaladhaa. Dirqama dhalachuu isin barbaachisa. Uummata jiruun du'e. Wallaahi isin jiruun duutaniirtan isin jiruudha. Amma hobbaatiin tokko jechuudha. Akka nama surree jijjiiratuutitti
jireenya ofii guutuu jijjiirataa deemu jechuudha. Kakisee Suudii jiru abiyyi daawwan jedhe gaafa biyya galeetiin jedhe maal akka ta'e hin beekanii hudduu kana dhukkuba gaafa biyya gale. Fasii kanniin fasii kanniin dadhabne nama akka nama rogaallee hin dadhabne fasii uummata jireenya hin qabne. Amarri maan nu goote wallaahi waan isin ka isin wal godhaartanitu iyyuu nama ajaa'iba. Wallahi amarri maal nu goote amarri. Kumir kan qabu waan fedhoo ta'e. Abdii ijoollee miskiina dhiisa jiraachuu barbaadas. Jawaar dhalachuu isaatu hin beeku. Dhalachuu isaatu hin beeku Jawaar. Jiraachuu barbaada dhiisa irra laalina isin. Ijoollee akkanaa tanarra laalina. Gizee onnettan ijoollee akkanaa tana. Irra laalan amma ijoollee akkanaa tanarra laalan. Wallahi isin irra laalina. Irra laalina. Zgaabeeriin isaan aadaanu. Dhibee qabani. Gini wallahi billahi baguma zarii isaa ta'e Jawaari kan baguma zarii isaa ta'e. Wanni takkittiin isa inni dubbatu akkan addunyaa girgireessiti taana kan Jawaari wallahi baguma zarii isaa ta'e. Jawwee koo baguma zarii kan kee ta'e. Hadhallee duu ittiin boona Jawaari. Yama hadhallee inni du'e ittiin boona Jawaari. Goota koo. Hadhumallee yoo du'e Jawaariin ittiin boona. Akka gaariitti jibbaachisaa koo. Gaafa hidhamee yoom takkaa harka kennate. Barnama osoo mana hidhaa keessa jiru nyaadhu. Nama osoo harka mootummaa jala jiru harka mootummaa jala jiru hidhaa keessa jiraatee harka mootummaa jiru akka barbaade dubbatu akka barbaade haasa'u warra. Saamin tunni nama abiyyi dhalachuu isaanii gizee waan takka haasoftu na ajaa'ibdan dhugaa rabbi gaafii nati ta'anatti. Manna tachi nyaadha garaa guuttadha achi booda haasoftan. Beerri qooxxuun tunniin hiddoon keessaa baate inshaallah mormisii laasii hiicitee lafeen isii ta'a sarbaa bitaa mirgaa inshaallah nama waraantu tunniin ayyaatee waa'ee Jawaarii haasoftu. Deemi abeebtiiti nyaadhu garaa kan kee guuttadhu. Sarbaan isii kun kan bitaa mirgaa akkana ka'ee nama waraana akkana ka'ee. Teetifuu jireenya hin qabdu inshaallah kamaaliiti maal haasoftu. Nama ofii jireenya qabutu haasaya. Bokbaaqaa. ليش؟ وانا فيكو أجيكم الشاشة يا بشر. دق الشاشة. Oye, Messi. ولا يا كونجو تجري يلا. إنش Allan. አልወጣሽም እንዴ? ወጥቼ ገባሁ። እምቢ አለኝ እንቅልፍ ዛሬ። የጽጌ ባል ነው ይሄ? አዎ ትርቃለሁ እንቅልፍ የለም። የጽጌ ባል ነው። አይ ጓደኛዬ ብለሽልኝ። ታፕ ዘ ስክሪን። ኦ ፌመስ ነው ደግሞ አንቺ እንዴ? ታፕ ታፕ እንደኛ ቀላል ሰው መስሎሽ ነው እንዴ? ቆይ ምንድነው هاي بكتات كلميوني يا بشر. اقول لك انت فيري فيمس. كيف؟ يعني انت فيمس. لا لا والله أنا ما حدا يعرفني إلا تبع البلد. من وين؟ كيف عرفتي؟ ታብ ታብ
جالو دي مثل تابتا تابتا جاي سبسكرين ناو قد يزلكم تاب دق الشاشة يا بشر Akkana kana dukuna waa'ee onnoo haasa'aa jiruun harkaa dhuufte. من وين البنات المعانا يا Jiruun halkaa qilleensa yaafte kakkana kana waa'ee jawaarii dubbataa. تحكي رومينيا كمان Jiruun harkaa qilleensa yaafte jiruun harkaa dhuufte. ما رومينيا كمان زي Mee hundi isaanii osoo viidiyoo ol baniitiin viidiyoo ol banii dhaaltanii hundi isaa qaama namichaa qaama nu bira taa'u. بتحكي رومو ولا شنو؟ Jiruun harkaa deemte. Naam. اللغة اللي بتحكيها دي لا يا لغة أرومو رومو تاب أوتو أرومينيا رومينيا كله سو أرومو ولا تجري ولا قراقي ولا كل أنا تجري أنا تجري أقول لك أنا تجري هذا كين أمهرة هذا أرومو يا كله سو سام تمثيل Yaa Amaara Oromoo noo sawa. تجري يلا بوليتيكا نو سوا هذا سوا كله سوا Ana Tigiree sawa. صح بوليتيكا لاي نو سوا مريت لاي سوا አፈር ብሉ አሁን እኛ አንድ ኢትዮጵያ ነው ማለት ያለብን أفر ወይስ بلو እንደዚህ በዘር قالت يا أخي መከፋፈል? موت الله يذيك عافا لما انه عند منه هنا لما الناس مسلالن እኔ አሁን ትግሬ ነኝ አይ እኔ አስመስየም ቢሆን ሚስጥሬን ግን ለሱዳን አልሸጥም። ታብታብ عندي سودان حبيب قلبي قلدنيا احسن من امحاره احسن سودان حبيبتي كل واحد كله في مشاكل كله في مشاكل بس هذا فتن شغال ታው ሰላም ይሻላል ጋይስ። ኢትዮጵያ ከገባ ጀመርኩ ሴትዮ አይ ኢትዮጵያ ስለገቡ ስላልገቡ ሳይሆን በቃ ተባላን ገበር ምንም ለውጥ የለንም። كوين وين انت هسي؟ አና አንዳንድ ሴቶች እኔ በጣም ግራ ነው ገባኝ። እናንተ ቁላላችሁ እንዴ? እንዴ ወላሂ እነዚህ አንዳንድ ሴቶች እዚህ መጡ ምን እንደጻፈች በጣም ነው ግራ የምትገቢ። ምን ሆናችሁ እናንተ አላችሁ እንዴ? ጆ ሎንግ ከአራታው ወንድ አስፈልጋለሁ። ያዋስ ሙያ አበባ አንተ ጉድ ወርዳ ታፍተው ጆ افتحوا الدبل يا بشر እኔ በጣም ሰው ያለው እኮ እንትን ጊፍተሮች አሉት እኮ በጣም ويا شباب ما ና تفتحوا ጃጋበር ቤሪ ተከታ ጊዜ ነገረ ዶክቴ አከስታ ጊዜ ናንጀቱ አቲ ማል ጎዱፊ ኢንሻአላህ ማል ጎዱ ዲረስ በርባቺ ሰቢብቲ ኤገ ስረ ጅራቲ ማል ጎዱ ዲረስ በርባቺስ كفو انا احب اي زول يتكلم بلغه تبعه حلو انا كان احكي لغه ما اتكلم عربي ما احكي لغه انا بس عربي سكرين እኔ ቤት ያለች ታብ ትጎር ለይባ عبدو اجغم الشاشه دي يا بشر 3 كبسات وشيلوا تكون ሱልቲ ዌልካም ና ነውጪ ቲጂ ጀግና ምናምን ውጪ ጀግና ሆነሽ ኢምሲ ሆነሽ እኔ ምን አውቃለሁ ውጪ እንዴ ወና ፊ ሆነ ላይ ዛሬ ቲጂ ጀግና ነሽ እዚህ ምንድነው የምትስፊ ነውጪ ቂማላ ምን አገባሽ አንቺ ጀግና ምናምን ምን አገባሽ እኔ ነገባኝ ነገር አለን እንዴ ደነዝ ወይ ፍቅርዬ እንዴት ነሽ ኪንዬ?